Fani makumo kati isinara sabate isinara akkasii har'a prankin isiniif gadhiifnu prankii artistii sabboonaa qabsaawaa artistii bara dukkanaa jechuun hin danda'amaa nama rabbiin dandeettii guddaa itti kennee uume amma biyya Ameerikaa jiraata. Sagaleen isaas miidiyaa gubbaa dhabamtee jirti. Artist Adnaan Mohammed prankii goonee prankii isaa har'a isiniif amma isiniif gadhiifna. Adnaan maal jennaani intalti wahii biyya Jarmanii kana jiraatti. Daa'ima waggaa 8 moo 9 qabdi. Abbaan daa'imaa eenyu jennee yeroo gaafannu Adnaan Mohammed. Wanni kun ammoo akkamitti uumamee yeroo jennuun waanuma akka tasaawwan halkan tokko uumamee wanni kun ammoo waggaa 8 moo 9 dura ta'e jenneeni. Deebina Adnaan nuuf kennee reakshiiniin isaa haalli isatti dhagahame haala kolfaan nama ajjeesa. Gara prankii deemaa isiniin jedhaayi galatoomaa babbaay. Kun Orazi Entertainment warra channel kanaaf haaraa taatan subscribe. Orazi. Hello, assalamu alaikum. Adnaan Mohammed akkam nagaa fayyaadha? Nagaa Yoonis Ibrahim Naanjaan beeytee Jarmanii irraa si bilbila. Yeroo baay'ee si dubbisuuf yaalii gochaa ture beeytee amma har'a bilbila kan kee namarraa argadhe beeytee jechuun haajaa jajjabduufiin si barbaadaa ture yaa'u akka tasgabbooftee na dhaggeeffattu fedha. Ati akkam nagaa mifi? Nagaa alhamdulillah. Maaltu jira waan haaree jireenyi maal fakkaata? Jireenyi bareeda alhamdulillah. Akkasii haajaan si barbaadeef beeytee xiqqoo haajaa jabduudha. Adnaan keenya obsaan na dhaggeeffachuu qabda beeytee wanta akkana yeroo hedduu namas rifachiisuu danda'a. Maraafuu waan wayitiin si himuu deema. Intala takkaatu as jira beeytee as wal beeyinaa jechuun hedduullee namatti hin dhiyaattu. Anasitti afaan maalii namaa fiikaa beeytee asitti namni hanqas hundas waa walitti hin himu mucattiin nama waa haasa'ullee miti. Amma dheengadda xiqqoo dhukkubsattee turtee mana yaalaa akka afaan hiikuuf nawaamanii turani. Achi booda bira dhaqee amma wajjin haasa'ee beeytee amma daa'ima waggaa 8 qabdi beeytee. Amma achi booda akkamii jechuun haala daa'ima jechuun daa'imni kun yeroo isiin hospitaala turtetti jechuun nama qarqarullee waan hin qabneef mana kiyya ture. Achi booda wajjin na dhageessa Adnaan. Achi booda mucattiin intalti akkuma taatu taatee jechuun nama waa haasa'ullee miti dubbiinatti himtee daa'ima waggaa 8 qabdi. Achi booda abbaan daa'imaa eenyu jennaan ka Adnaan Mohammediin naan jette. Yaaboo dubbiin xiqqoo ati ifiillee kolfitee anaas akka nasee qachiifte. Yaaboo. Dalagaan buleetii namaatu dalagaan bulee beektaa dalagaan buleetii rafaa jira. Namaatu laqaaf ta'e hayyeetti naafuu sai. Yaa amata 8 dura jechuun akkuma halkan takkana wajjii wanta jennee garuma qabadhee achi booda maatii biratti deebi'ee maatii biratti deebi'ee achi booda biyya Arabaa deemee biyya Arabaatti deebi'ee daa'ima kiyya fudhadhee as dhufeenii jetti yaa waan akkana nama mudachuu danda'a beeytee waan kana isiin amma maallaqa jechuun waan hundaa jireenya gaarii jiraatti beeytee as amma hagas dhufteellee barnoota maalii baratti.
abbummaa kana qofa jechuun yoo dura isin dubbachuu hin barbaanne nutu anaatu dirqiin keessaa gadi babbaase abbummaa qofa akka fudhattu barbaadde amma immoo zamanni teknooloojiidhaan DNA illee laalchisuun hin danda'amaa beekte. Israa'eliin tumakaan. Feeruzaa jedhamti. Feeruzaa jedhamti. Nama waa dubbatullee miti bar miskiina takka. Awurooppaa biyya jiraatti. Maal jetta? Awurooppaa biyya jiraatti. Jarmanii jirti. Jarmanii jirti. Feeruzaa jechuudha. Feeruzaa Ahmad Feeruzaa Ahmadee bar jechuun siiniyyuu waan sirriitti waanuma halkan takkaati jettii bar. Dhaggeeffamu sitti himaati. Abriil Zafuuliin haaretti bees. Akkam? Jechuun Abriil Zafuul Jaansan haaretti deebi'e Abriil Dabree jiraami. Namanne daati ila ammaatu jechuun mucaan bar bikka takka daa'imni sirraan gorre. Maashaallah wallahi kanana jabeessa. Eenyu maqaan keeti? Maqaan kee eenyu abuletti? Yoonis Abrahaim. Yaa bu Adnaan bar wanni akkanaa yeroo nama mudatu si galee yeroo garii jechuun surprising nama godha beekte. Daa'imni dhiira sumarraa bar bikka takka hin gorree bar. Waluu fakkaannami. Adnaan qoosu jirta si'aan dubbii dhugaa siinaa sa'u jirjiraati suuraa daa'imaallee suuraa haadhallee si erga. Agdee dhufuu haasoo jira bar. Eessatti ol kunuun kanaaf hin tolu. Jechuun akkasitti gadillee wanta jettee natti hin himne dirree dhawaa jetti. Dirree dhawaa jetti nafa dirree dhawaa moo eessa jetti? Amas saddeet sagal dura akkas na fakkaate daa'imni waggaa 8 jetti. Dirree dhawaa moo eessa jette garuu Hararge keessa iddoo itti magaalaa Adimba Harar moo dirree dhawaa itti shuurii miti beeytee mucattiin bar nama akkasitti waa haasa'u miti. Kumaa miti haasoo itti bara ani dhala kam taasisu kan qabu. Ayyee. Naa jabeessaasi. Duuba akkam jetta suuraa daa'imaallee anamma oggaa telefoona haasofnee irraa baane si ergaa ati mee amma akkam jetta wanni akkanaa si galee oggaa nama dhuftu nama rifachiifti. Wanta kan rifachiisu ilmaan hin gammadaa wani. Duuba akkam piroosesii itti seenuuf qophiidha. Piroosesii maali? Piroosesii jechuun abbaa daa'imummaa jalqaba abbummaatu laalama DNA beekte. Kontuun yoo abbaa itti dhabdu kuma abbaa tanaaf rakkina qabu nuti ilmaan Oromooti polisita jira. Wal gargaaru waan jiru abbaan hin taafan rakkina yoo abbaa itti dhabde abbaan hin taaf. Abbaa itti dhabu miti amma mucattiin koonfidansi irraa amma waan jettuu DNA beekte hoggaa lamu rifeensuma kan kee kanallee kuttee poostaadhaan nu ergite yookaan ammoo rifeensa daa'ima. Anaas na golfiisa jirtu ila amma akkana goona. Rifeensa daa'imaa kunnee sitti erginaa achitti atis kan kee ofirraa kutteeti DNA of laalchisi. Ayyee waan karkiraan gabbaan. Karam daru yaalii goona. Ayyee dhumarratti waan akkasitti himuu barbaada. Dhumarratti waan sitti himuu barbaadu kun Orazi Entertainment irraa piraankii godhamaa jirta. Daawitee Mokonnintu akka piraankii sugoonu haala nuu mijeesse. Sama kanaan waan hin beekuufi. Rakkina qabu.
Akkasi. Namni Frank nan godhani. Anda kan namni Frank nan godhani. Akkatiin deebisaadha. Ajaa'iba jechuun haala itti poolaayitaati amma asumaaniyyuu mee adnaanii keenya an akka dhuunfaatti amma tama dhuunfaatti deebi'an abdii Teyib Waaqotii hedduus jaaladha hedduus kabajaa walleen tante daa'ima fagaattee garuu dhaggeeffattoonni sammasidha sagalee tante dhaggeeffachaa jiranii wallee tante mi'oof sagalee tante akka dammaa saniin maaliif badde maaliin si ayin hin banne irratti jira haaluma yerootiitu qaban barqamee nuun ta'u jira malee hundisoo dhabdoon jira biyya keessatti. Asirra gara biyyaatti erginee nu hojjennaa gaa warri biyyaattis akka ati duraan biyya keessa teenyeetti sa'a ganama sitiraqaa galgala sitiraqaalee akkasitti yeroo hunda sa'aatii deema wal qunnamaa darba. Amman tana eegaa as dhufne gaa maaloo kuma erginaa hagalee waamne erginaa akka gaarii keenyaa nu ta'uu dide malee. Dargumatti jirra Oktoba hin deebine amma gaa haaluma gartuu amma siyaasaa biyya keessa deemaa jiru kanaaf qadoo qabaa jiraas yoo ni hojjetes wanni gootu hin jirtu akka illeen ati gaa uummata keenyaaf waan barbaachisu dhuma goonechaa nu jirra lubbuun jiraachuun waan guddaa arsifamaa kana keessatti. Orazi